TikTok yaada nama fixachiisuu viidiyoon kun kan lammataati. Amma viidiyoo duratti haasa'e keessatti maal isiniin jedhee maalummaa isin qabdan caalaa ilmi dhiiraa tokko yoo isinii kan hin fudhatinaa isiniin jedhe raahaa inumaayyuu wal dinqisiifatinaa jaalala keessa jechuu eddamunaan jechuu dandeettanii. Garuu wal dinqisiifatuuni wanti kun appiriishiitu wal godhuuni wal jajjabeessuu waanuma jiru garuu bakkee qaba kalaala. Ganama galgala ka'eetiin bifaatiin qabne yoo kasii kan taate amalaatiin qabne gootummaatiin qabne jajjabinaatiin qabne konfidensiitiin wannaatiin qabne kan sii kan taate namni suni amanaa dhuftaa jiruu kan kee keessa shartatti jedhaa baa'inni. Erga jiruu kan kee keessa shartatti jedhee bahe immoo dhiirri abbaa feetee jiruu tantee keessa dhufu osoo heerumtee ilmaan argatteeyyuu akka nama saniis kajibu waan hin dandeenyeef akka nama saniis itti fakkeessu waan hin dandeenyeef dhiira san onnee guutuun jaalattee wajjin jiraattuu na amani. Hoggaa 5 hoggaa 4 sigatee deemee namni sun deebi'ee ositti dhufullee achuma jirtaati. Harka kan kee gooteetiin hin taqabbalta. Maaliif jennaan si hidhee jira. Namni sun kijibaan si guutee akka onnee tantee fudhate erga beekan booda jiruu tantee keessaa ba'a. Bakka fedhe deemee dhufee dhiifama si jedhu dhiifama ni gootafi. Maaliif jennaan namni akka sanii si kijibu hin jiru kaa. Kijibaan si amansiifatee jira already jechuudha. Namni ati immoo maal jetta baqa. Maal jedha akka saayinsiin jechuudha. Marraa 4 marraa 5 namni waan kijibaa tokko ofitti hime taanan sammuun isaa kun dhugaadha jedhee fudhataa dhufaa jira. Sammuun keenya hangana dirasi. Namni sun kijibaan ganamaa galgala waan ati hin qabne sitti hime si amansiisee osoo maatiin kan kee obboleeyyan kan kee hiriyoonni naannoo keetti irra jiran osoo waan inni siin jedhu san siin jedhe sitti hin galu. Jaalallummaan ati ilma namaa ittiin jaalattu onni maantunu jaalalli gammachuudha jedhaniimi gammachuu dhiisee gara cinqii gara hiraarsa gara yaadaa gara suusii deema. Nama san guyyaa tokko na soofsiisin guyyaa lama na soofsiisin si jibbisiisa dalagaa si jibbisiisa maatii hojii haasa'uu hin dandeettu nama biraa hojii gammaddee haasa'uu hin dandeettu gammachuu si dhabsiisa isinii galee jaalala jechuun gammachuudha akka waan nama mallaqa liqeeffatee akka waan namni liqaa san deebisi jedhaa si cinqaa jiru akka waan ilma namaa hattee dhiira kan hatteetiin hin jaalattee maaliif cinqamta. Inni si jaalatee atis jaalala kanniteef yoo gammachuun hin jiraatin kun jaalalaa miti bar kun maraachuudha. Maraataa jirta malee jaalalaa miti jaalala jechuun gammadu ganama kaatee hojii haasoftu gammaddee galgala bilbila cuftee gammaddee gammachuun yoo sitti hin dhagamin jaalalli suni xeenammaa miti si jammir. Jaalala dhugaatii miti jaalala hanga dhumaa wajji turtuu miti yeroon dhiisi murteessitiin jaalala keessatti murteessuun dirqama waan ta'eef. Ilmi dhiiraa waan na jaalatuuf jettee biran kutiniif yoo inni waan ati qabdu caala waan ati hin qabne ni qabda jedheetiin si jaje. Waan na jaalatuuf akkana naan jedhan onnee tantee sirriitti erga fudhatee erga si amansiisateen booda akka barbaade deemee dhufee seenee bahee lubbuu tanteetiif sammuu kan keetiin taphatuuf kan akkasii godhu. Kanaafuu amantee hin fudhatin wanna kana ilma dhiiratitti naqqa'uu qabdan beekuu qabdan. Maalummaa tantee ati ni beektaa haasi dinqisiifatu likkitti haasi jaalatu likkitti yeroo si haa kennuu likkitti wanni martuu likkitti. Sukkaara itti baay'istan bunaa fi shaayittu hagamta akka nama jibbisiisu ni beektanii jaalalli soo baay'ate akkas. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan. Gaafii yeroo baay'ee shamarroonni teennaa miidiyaa kanarratti illee nama gaafatan alas na gaafatan gara keessan illee na gaafatan walitti qabee isinii fidee namoota hedduu fayyada waan ta'eef jechuudha. Innis maal inni namni ani jaalalan hojii jiru kun yeroof na barbaadamoo hanga dhumaan hojii tura bultiif na barbaadamoo lagiziyaawiin itti fayyadamuuf na barbaada akkamitti beekuu danda'a wanta jedhu jechuudha. Waa takka lama isinii haasaa yoo viidiyoon kun TikTok yaada nama fixachiisu paarsii lammaffaatti fufaa jechuudha yaada kiyyan fixatiin. Tokkoffaa naannoo tokko biyya tokko keessa jiraataniitiin alga irratti shubbisuuf bichaa yeroo baay'ee yoo simmeetii isaatiif kasi barbaadu taate takkitti misa bira dhayxeen olma fuudhee algaa gubbatti xaalle kasi godhee wannatti sitti karaawwatu taate kuni sitti fayyadamuuf malee jaalalaa fi miti namni tokko ija keessa ilaalee waa meeqa siin jedhee waa meeqa adeemsa keessa wanti sun kan dhufu takkitti manoon siin jedhan dhiirri sun siin jaalatu damaddamii kana beeki jechuudha. Kuni ati wadala harreeti kan jaalatte malee dhiiraa miti akkasitti ilaale shaarii dafiitiniif. Erga bira dhayxeetiin waan sanu jiraawwattaniin booda immoo ka meseejii siin barreessu ka dafee siin bilbilu ka xaalle si godha akka duraa san hin jiru dafii kootu lubbuutii yaa lafeetii yaa waan ofiitii pararan piririm akka jedhu san hin jiru. Wanni sun marti ni bada erga waan san raawwattanii wal biraa galtaniin booda akkas taanaan ilmi sun simmeetii isaatiif si barbaada yeroof si barbaadu faayidaaf si barbaada irraa bori qaama keetiitti fayyadamaa jira. Dirqama ilmi dhiiraa mallaqa si gaafatu hin qabu. Dirqama waan adda addaa qusaaqusee si gaafatu hin qabu. Qaama keetiittu fayyadamaa jira. Mallaqa caalaa qaama namaatii kabajaa kan qabu. Mallaqa dalagattee fidda akkasitti quba qabaadha. Shamarri keenya yeroo baay'ee erga mallaqa nan gaafatiin rakkoo hin qabu. Qaamni ilma namaa kabajaadha. Qaama keetiitti fayyadama jechuun mallaqa dalagdee fidda qaama kan kee ofiitii si godhee maal baad. Kanaafuu kun hodal harreetii dafiitiniin shaari. Kakkana kana yoo jiru kan kee keessa ka jiraatu jechuudha. Isa lammataa immoo yoo ati biyya biraa jiraattee innis biyya biraa jiraatee kan bilbilaan si hojii haasa'u ta'e akkamitti beekuu danda'a ijaanin agarree wal biran turre wal biran geennee warra jettanii cinqamtanitu jira. Okay sun immoo
waan ati hin qabne caala ilmi dhiiraa tokko sii kenne taanan shakki. Innis maal yoo jettan bifa haa ta'u, haala amala haa ta'u, dalaga irratti enerjii ati qabdu haa ta'u, beekumsa kan kee haa ta'u, madaalli kan kee haa ta'u, ilaalcha kee waa kamiyyuu waan ati hin qabne tokko, waan hiriyoonni kan kee maatiin kan kee si hin jenne tokko, namoonni naannoo kee irra jiru appreciate wasiin goone tokko, namni sun waan ati hin qabu jettee beektu tokkoyyuu waaw kasiin jedhu taanan namni sun si kijiba. Booddee immoo baay'ee ol si kaasee sadarkaa guddaa si kennee gaafa inni jiru kan kee keessa shartatti jedhee bahe dhiirri abbaa fedhee dhufee osoo jaalala si ibsee sitti hin galu. Maaliif jennaan wanti kijibaatu ni mi'oofti. Shaayii fi buna yoo dhuguudhaan sukkaara watti baay'istan akkami akkan nama godhaami isin hin obaasu. Akkasii jaalallis oovarii yoo ta'e miidhaa qaba. Oovarii yoo ta'e cinqaa namatti fida, hiraarsaa namatti fida. Nama san guyyaa tokko obsuu hin dandeettu, suusii sitti ta'a namni sun. Lekkitti ilaali. Si jaaladhaalee lekkitti, kabajaalleen bakka kabajaatti si ibsuu qabutti. Jaalallee bakka jaalalatti si ibsuu qabu. Sa'aatii 24 waan ofiitiyyaa, lubbuutiyyaa, lafeetiyyaa, shamara addunyaa tanarra shamarri si bichaa kan jedhu taanaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee takka aarii jira wallaahi laaziim jechuudha. Shamara biyya Arabaa yoo jedhame isin wajjin maqaan kiyya, maqaan fakkaatonni akka kiyyaa ka'u baay'ee takka na guba, baay'ee takka na aarsa. Shamara biyya Awurooppaallee agarree, shamara biyya keessallee agarree, shamara biyyoota adda addaatirra jiraattu agarree, shamaruma biyya Arabaatirra balaa akkamiitu ba'ee baalagummaan ka digrii caalan. Baalagummaan keessan ka keessa tareetiin ilma dhiiraa wallaahi laaziim dhufeetiin akkana si godha jettee sadarkaa akkana gadi baatee akkatti akka arrabsitu kan si godhe baalagummaan kan kee guddisa akkamii guddatte? Maatii akkamti si guddise? Naannoo akkamiitti guddatte? Dhalaan baalageen bunnaa beetii dalayduu shirmuuxannaa dalayduu sadarkaa kana ilma dhiiraan arrabsitu sadarkaa kana gadi baateen dubbattu. Laayiv irratti nama 70 keetteetiin nama 5 seesiftee 5ffaan dhiiraa 4 dhalaan. Afranuu jechuudha. Yoo gaala eedu gaala akkasii haa godhu, harreen akkasii haa godhu, natu dhufee akkasii godhe wallaahi billaahi jettee maqaa rabbiitiin kakataa arrabsiti. Keessattuu musliima shamara Oromooti safuutu jira. Kabajaa shamaraattu jira. Shamara ta'uunuu waan qaaliidha. San keessa dabartanii ijoollee hedduu ilmi dhiiraa tokko yoo gadi ba'eetiin dannasee wayi sirba minaaminaan tanqasaaqasi jala deemtee osoo guyyama tokko dhuftee nagootiya fa'a jedhan. Koomentii sun dhiiratu barreessimaa kana amma shamarreen barreessituun jedha. Yoo jala seenee ilaalu ni qaanfadha ofii kiyyaa deebi'ee summa wallaahi laaziim ofii kiyyaa deebi'ee qaanfadhaan. Akkam shamarri takka gadi baatee dhiiraan osoo guyyaa takka na wajji bultee jettee koomentii barreessiti. Namni nan arguuf inni immoo ol baaseetiin waan hin taane jedhaan deebise. Okay. Jenneetiin okay ol baatee hin dubbanne afaan inni barreessite jennee dabaree laayiv irra gubbaa baatee yoo biyya keessanii osoo hin baratiin kabaatan taate abaa caadaa ABCD kanneen osoo lakkaa'in kabaatan taate sammuun keessan akkuma dhoqqee baatetti biyya Arabaa kana dhuftanii ruuza fi foon irratti dabalaan mulumaa shuuka isinitti jedhee ka isinitti daffe ka ta'u taate gara deemaatiin waan biraatiin ofirraa galcha. Miidiyaa kana gubbaa baatanii garuu shamara biyya Arabaa jechuun akkana jedhanii akkatanii maqaa akka keessanii hobbaatii kanneen wajjin akka maqaan keenya dhaamu nun godhina. Shamara hedduun agaree baalagee baalagummaan isii miidiyaan alatti taanan yaada isiiti. Miidiyaa gubbatti garuu kan akka shamara biyya Arabaa maraataa jiru nagarreen. Arrabaan jettammoo indi sila waan barattanii achi deemamee yuutuubii takki amantaa keessan jabeeffadha. Takki amantaa keessanuu dhiisa namni amantaa hin qabne tokkoyyuu gara waan isa wajjin deemuuf waan isa wajjin hin deemne ni beeka. Isiin namni maal dalagaa haala kamiin nama hojii jiraadhaa jireenyi amma irra jiru kana namaaf waa hedduu barsiisaa ergaa hedduu namaaf dabarsaa walirraa namni waa barataa ergaa wayii olii dabarsa isinoo baalagummaa walii dabarsaa jirtani wal jala teettanii nama baalagii kanarraa waa fudhataa jirtani tokko tokkoon gorsu tokko tokko hin qajeelchu wal qabattanii badaa jirtani rabbi tiiktookii makana haa mansuur nurra haa godhu tiiktookii makana rabbi nurraa haa balleessu yoo dandeettan namoota akkanaa kana riippoortii godha tiiktookii irraa dhabama nurraa godha kaachirraa hafe immoo shamara biyya Arabaati jedhamee kan akka keessanii kan hin hojii maqaan kiyya ka'u baay'ee takkan gadda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan viidiyoo duratti dalagee ture koomentiin kun naa barraa'ee duraan dursee ijoolleen teennaa ni beekaani akka hubannaa hin qabne ni beeka harki parsantiin guddaan waa hubatuun isin bira hin jiru takki barreessuu fiidan takki nama arrabsuu fiidan takki waan isinitti tole dubbatu wanti kun maaliif dubbatame maaliif akkana jechuu dandeetti kan maalirraa ka'e jettanii waa madaaluu waa itti yaaduun isin bira hin jiru. Keessattuu namoota baratan namoota waa beekuu danda'an namni jedhan kuni I don't know kuni maayindiin ganaadha. Ani maafi haasawaan haasa'isanitti akkan hubadhetti maan hubanne isiniin hin jedhu. Maaliif jennaan beekumsi ilma namaa kun garagara waan ta'eef maayindiin ilaalchi ilma namaa kun garagara waan ta'eef garuu obboleessa kiyya ani hadiisaa miti kan dubbataa jiru ani daanyaa isinii ta'a deemaatiniin zinaa raawwadhaa miti kan jedhaa jiru.
musliimaa miti kan musliima bichaa miti yeroo ammaa kana ani kan ergaa dabarsi walitti qabaa shamaraa fi akka of eeggannoo godhanii fi wanta akkasii san keessa jiraate akka ilmi dhiiraa simmeetii fi ittiin fayyadamnee akka waan san dhaabanii fi kana kan dabarsaa jiru. Maa ijoolleen teenya zinaan dalaydu laa wallaa maa ati daanya moo maraafuu uummata keenya namni tokko of baruu amantii ofii kabajuu fi wanta amantiin isaa godhi jedheen godhuun mirga isaati. Ani daanyaa miti fiishkaa miti kana fufaa jiru an walitti qajeelchee fiishkaa fufaan jiru daanyaa ta'an jiru an abbaan fedhe taruu ni danda'a. Abbaan fedhe immoo of kabajee amantii isaatiif kabaja godhee amantiin isaa wanna ajaju godhaatiin jiraatu ni danda'a. Kana achirraa fi akka hanga tokko shamarroonni gaaffii kana sammuu isaanii keessa kaa'anii wanta akkana kanarra dhaabbataniyyuu akka kan dubbadhe garuu wantiin an jedhee fi akkaataan itti hubattee garaagarummaa qaba. Yeroo baay'ee namni live irratti illee viidiyoo irratti illee yoo jecha wayii jedhu namni sun jecha san akka namni itti baratuu fi oddammoo akka namni irraa of eeguu fi kan dubbate isin hoo falassaftanii zoorsiftan gara biraa bakka. Yeroo ammaa kana shamarri teenya tanzinaan kufte hin jirtu. Tanzinaa asfaaffaa jiran hin jiru. Ilmi diqaalaa dhalate baay'ataa hin jiru. Yoo aayiraa dogongora shamara teenya gorsuun kan kee dogongora kajeetu taate gadi bahitiin hadiisa himi way dhiira waan taatee fi dadhabbina dhiira waan shamaratti maa jiruuf meebii sunis arsuu danda'a. I don't know suni nan galchu ani yaada kan keeti. Garuu ani hadiisa miti kan dubbataa jiru ani daanyaa isinii ta'a walitti qajeelaa jedhaan hin jiru. Ani akka hubataniif ilmi dhiiraa tokko sadarkaa saninoo isaanitti fayyadamaa jiru taate akka irraa dhaabbataniif kan dubbadhean. Wanta zinaa dalagaa wanna ofii kiyyaa hin goone godhaa hin jedhuun. Wanna ofii kiyyaa hin jaalanne namaaf hin jaaladhu ani. Maaliif amantiin kennallee wanna ofii keessanii jaalattanii namaaf jaaladhaa jedhame. Akkasanii waa hubatuun isin bira hin jiru. Waa madaaluun isa bira hin jiru. Namni maaliif waan kana jedhaniitiin gadi bu'aniitiin waan amma namni irra jiru kana madaalaniitiin waa barreessuun waa namaan jedhuun isin bira hin jiru. Qaxxitaa daarektii dhuftanii waa jechuudha. Sirraan eegu just nama waa beeku fakkaattaa yoo achis ilaalanii garuu jechi an jedhee fi wanti ati barreessite ardii fi samii walittuun dhufuusin jechuu barbaadeeti. Okay.